Ashama ilmaan Oromoodhaa kan addunyaa kanarra jirtan ilmaan Oromoodhaa kan addunyaa kanarra jirtan beeksisa artistii Haaniin sirba haarawaa kiliippiidhaan qabattee dhufaa jirti. Adiyoo dabalatee kan qabattee dhufaa jirtu beeksisa artistii Haaniin subscribe share like godhuun qarqaara. Bira dhaabbadha artistiin tun artistii jabeessanii artistii ciminaan yeroo gabaabaa keessatti sirba hedduu galakkisteedha. Beeksisa ilmaan Oromoodhaa kan addunyaa kanarra jirtan artistii Haanii YouTube subscribe godha qarqaara. Bira dhaabbadha artistii Haanii yeroo gabaabaa keessatti sirba warraaqsaa sirba ajaa'ibaa sirba onnee nama gadi seenuu qabattee dhufaa jirti. Isin hundinuu bira haa dhaabbannu. Haanii subscribe godha. Ilmaan Oromoodhaa kan addunyaa kanarra jirtan hundi keessan kun dhaamsa artistii Haaniiti. Isin hundi keessanuu subscribe Haanii subscribe galatooma.